Ani ofiin obballeesse dhukkubni koo kun nama biraatiin natti hin dhufne filannoo koo irraa dhufe. Ani du'uuf hin deema garuu isin akka koo hin ta'inaa. Bareedinni fi bashannanni yeroo gabaabaa, jireenyi garuu yeroo dheeraadha. Of eegaa, kabaja keessan hin gurgurinaa jette aadde Maaliin. Yeroo tokko dubartii bareedduu tokko turte. Baay'ee bareedduu, namni ishee argu hundi qalbii isaa dhaba. Dhiironni hedduun ishee argachuuf wal dorgomu. Aanga'oonni, abbootiin qabeenyaa fi namoonni gurguddoon jedhaman hundi ishee marsanii turan. Guyyaa tokko waliin dabarsuun akka bashannanaa fi boona guddaatti ilaalama. Isheenis haala kanaan of dagatte. Waa'ee bultii boruu hin yaadne. Waa'ee maatii, kabajaa fi bultii hin yaadne. Namoonni gurguddoo jedhaman hunda wajjin wal qunnamtii uumuu jalqabde. Manneen dhugaatii, iddoo bashannanaa fi bakka hammeenyaa hedduu keessa ooltee bulaa turte. Araada garagaraan qabamte. Jireenyi ishee halkan hunda bashannana, guyyaa hunda dhiirotaan marfamte sagaagaluu ta'e. Yeroo sana suuraa ishee akka kana ture. Fuula ifaa qabdi, ija abdiin guute, uffata bareedaa, miidhagina ijji laalee hundi amanu, deemsa of tuuluu fi kolfa hin dhumne. Garuu yeroon hin dhaabatu. Amma garuu umriin ishee 32 qofa. Garuu waggoonni muraasni bashannanaa daangaa dhabe sun akkuma qarreetti darbanii akka nama waggaa 100 ta'us of seetus osoo hin turiin dhukkuba kaansarii gadaamessaan qabamtee jirti. Qaamni ishee dur bareedinaan guutee ture sun amma gogee lafee qofatu hafe. Fuulli ishee dur abaaboo fakkaatu sun amma gogaa fi ija dadhabaa qaba. Ijji ishee dur nama hawwatu sun amma imimmaan bu'aa fi abdii kutannaa qaba. Namni ishee ilaaluu hin fedhu. Namni bira dhaabatu hin jiru. Haadha ishee qofatu biratti hafe. Namoonni yeroo bareedduu turte si jaallanna jedhan hundi badanii jiru. Qarshiin, aangoonii fi maqaan sun hundi yeroo rakkoo dhufu akka awwaara bubbeen fuudhee deemu ta'an. Isheen amma akka kana qaama dadhabaa, sagalee laafaa, ija imimmaaniin wal ilaalu, nama abdii dhabe, ciisicha hospitaalaa harka haadhaatiin kunuunfamuu taate. Isheen seenaa ishee akka gorsaatti fayyadamuu barbaadde. Akka shamarran keenya irraa baratan, akka bultii isaanii eegan, akka fedha yeroo gabaabaa jireenya isaanii hin balleessine. Seenaa dubartii kana seenaa nama tokko qofa miti, akeekkachiisa dhalootaati. Bareedinni ni bada, humni ni laafa, namni ni jijjiirama. Garuu filannoon ati har'a gootu boruu jireenya kee ni murteessa. Dubartoonni keenya irraa baradhaa, kabaja keessan eeggadhaa, jireenya keessan har'aatti harka hin kenninaa. Kun gorsa gabaabaa Maaliin irraa dhufedha. Galatoomaa.